EBS kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Golden Media Service guyyaa har'aa Yuunivarsiitii Dirreedawaatti argamuudhaan tapha GC Kaappii bara 2016 Isteediyeemii Yuunivarsiitii Dirreedawaa irraa isiniif tamsaasutti kan argamu. Tapha xumuraatiif kan gahan garee ciccimoon lamaan Electrical Computer Engineering fi PADAM yookiin Banking and Public Administration yoo ta'an garee lamaan gidduutti tapha baay'ee cimaaf bareedaa ta'e kan adeemsifamutti kan jiru. Nuti immoo Okkotee Studio waliin ta'uudhaan haala tapha kanaa kan isin bira qaqqabsiisnu ta'a. Golden Media Service YouTube channel isaa subscribe gochuun akkasuma Telegram keenya join akka gootan hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana turtan yoo isin affeerre gammachuu olaanaa waliin. Tole galatoomii daawwattoota keenya wal bari. Maqaan koo Zidaan Caaleen jedhama. Taphataa Baankingii fi Paadii. Guddaa galatoomii. Zidaan bu'aa bahii hedduu booda kan tapha xumuraaf guyyaa har'aa taphachuuf kan deemtani. Mee akkamiin ibsita miira har'a jiru? Egaa yommuu jalqabnus waancaadhaaf akka qaqqabnu miira guddaan qaba ture. Har'a egaa waancaadhaaf galla. Egaa alhamdulillah. Ayyee yeroo darbe garuu tapha baay'ee taphattan keessatti ispoortii waliin innaa taphattan taphataan keessan sarara fuulduraa baay'ee cimaan dool sin jalaa miidhameetiin ture. Har'a akkamiin rikavar godhee yookiin dandamatee dirreetti ni deebi'a? Eeyyeen har'a ni deebi'a. Egaa isarraa waan guddaa eegna. Har'a meedaa keessatti ni ilaaltu jechuudha. Akkasii miti. Eeyyeen. Tole guddaa galatoomii. Mee akka injifattaniif akka har'a geessaniif iccitii kan isiniif ta'e maalidha? Taphoota hedduu ramaddii hedduu dabartanii garee ciccimaa faanallee walitti wal falmiidhaaf dhiyaattanii injifannoodhaan kan har'a geessaniitiin maalidha iccitiin milkaa'ina keessanii? Egaa iccitii keenya tokkoffaa tireedingiidha. Lammaffaan tokkummaa keenya. Tireedingiidhaan yeroodhaan baana tokkummaa keenya cimsinee asirra waancaadhaaf geenyee jirra. Iccitiin keenya kan biraa miti tokkummaa keenya. Ayyee galatoom har'a immoo geeba maal eegdu jechuun tiimii har'a tiim workiidhaan isaa ta'u akkaataa tapha keessaniitiin ciminni isin dirree keessatti agarsiistanii geebaaf geessanii jirtuutiin har'a immoo geeba ni fudhanna jettanii yaaddu. Eeyyeen yommuu jalqabnus egaa geeba eegnee yaadnee galle kanaafuu har'a ni fudhanna injifannee deeggartoota waliin waan bareedaa ni dabarsina jedhee yaada. Tole guddaa galatoomii mee daawwattoota hordoftoota keenyaa wal bari. Maqaan koo Eliyaas Geetaachoo jedhama. Koosii leenjisaa Electrical and Computer Engineering Departmentidha. Leenjisaa Electrical and Computer Engineeringiti. Electrical and Computer Engineering immoo tiimii cimaa ta'uu isaatirraan kan ka'e ramaddii hedduu darbee garee wal falmaniin ciccimoo hedduus injifachuudhaan kan tapha xumuraaf gahe maaltu dhagahame mee guyyaa har'aa kana gahuu keessaniif? Dhugaa dubbachuuf jalqabbiin keenya xiqqoo waan bareedaan turreef bakka kana hin geenyaa jechuu xiqqoo nutti tilmaamuuf nutti ulfaate ture jalqaba irratti. Garuu kuwaasiin akkuma beekamu akka bulee waan jijjiiramudha. Dandeettiis immoo foormeeshinii irratti hundaa'e waan hundi kan jijjiiramudha. Inna tiimii amma kanaa jiran keessaa tiimii 26 keessa isumaa ta'u abdiin kutateen cimminaatiin immoo amma sadarkaa kanaa gahuuf geenyeerra. Kanaan duras akkuma beekamu haaf laayifii irrattis dhuma waancaaf geenyee turre. Amma dogoggora sana hin daballu kan jedhamuun isa amma kanarratti fooyyessinee geeba kaasuuf qopheeffannee qophii xumurree jira. Baay'ee namatti tola. Tiimiin kee ati leenjistu keessaa kan beekamuun duubarra warri ittisarra jiran baay'ee ciccimoodha jedhamu. Mee iccitiin milkaa'ina keessanii har'a sadarkaa tapha xumuraaf gahuu keessanii? Nuti amma iccitiin milkaa'ina keenya tokkoffaan taphattoota keenya anarra darbee jechuudha. Taphattoonni keenya ofitti amanamummaa kan qabani. Inni lammaffaa immoo akkuma ati jetteyyuu difeensiirra yookaan immoo ittisarra taphattoota ni qabna.
ittisarratti kan nuti hundoofneef immoo fuulduraatti kan axaqoo yoo dammoo kan istiraayikerii irra nu jiru xiqqoo hanqina waan qabnuuf baay'inaan kan nuti ittisaa turre taphas kan nuti taphachaa turre ittisarra geenye peenaalitii irrattis immoo goolii eegaa waan qabnuuf sanarratti taaktika kan nuti fayyadamaa turre karaa kana immoo xiqqoo taphattoota tokko fana bira bu'een isaan gargaaran ta'e foormeeshinii uumuu irratti jechuudha. Kanarraa nafi icciitii milkaa'inaa baay'inaan taphattoota jechuudha. Yeroo baay'ee moo'itu hordoftoota biraa maaltu ka'a maaliin hamatamtu tapha sirriitti wal falmii cimaa godhaniitu ittisa irratti qofa xiyyeeffatanii peenaalitii barbaadu. Peenaalitii gaaf gahan moo'itu goolii eegaa cimaa akkuma ta'etti hin qabna jetteerta taphataan keessan ittisa irra jiru jijjiireeti kan goolii eegaa ta'u. Tapha irratti akkasitti taphattanii injifachuudhaaf waan fuuldura irratti hanqinni waan jiruuf kan filannoo akkasii godhattan. Kan nuti taaktika kana finnee fi fuulduraatti istiraayikerii baay'ee jijjiiraa turre ilaalaas turre xiqqoo goolii galchuu irratti nutti ulfaatee ture. Kana kan jedhamu irraatiin taaktika jijjiiree difeensi goonee amma difeensi dandeenyetti yoo carraan argame goolii galee gooliitiin moona yoo carraa dhibame immoo peenaalitiin galee peenaalitiin injifanna kan jedhamuutiin kan nuti qaban taaktika deemaa turre amma kan geenyes taaktikuma kanaatiin jechuudha. Guddaa galatoom garee waliin taphattan keessaa tiimii cimaan chaalenjii isin godhe yookiin walfalmii cimaa gidduutti adeemsifnee irraa gareen jettu yoo jiraate. Tiimii hangammaa wajjin taphanni keessa kan chaalenjii nu godhee fi sadarkaa amma gahuu fi xiqqoo dhiibbaa yookaan miira nutti fide tiimii saayikooloojii ture. Saayikooloojii faana yeroo taphannu sanatti xiqqoo tiimiin keenyas akka waan abdii kutannaa wayii kan uumanii xiqqoo wal dhabdeen jiraatu nu mudatee ture. Wal dhabdee sanarraan immoo xiqqoo xiiqii keessa kan gallee xiiqii sanaatiin gara dirree galame yeroo sanarraan kan ka'e chaalenjii guddaan kan ture. Chaalenjii sana immoo dabarree sadarkaa kana gahuuf moor chaalenjii kan nu godhe tiimii sana kan jedhee yaadu. Guddaa galatoom tapha har'aatirraa mee maal eegnu daawwattoota hedduu isteediyeemii yuunivarsiitii Direedawaatti argamuudhaan kan tapha xumuraa kana kan daawwachuutti jiranii deeggartoota isinis baay'ee qabduutiin tapha har'aa kana deeggartoonni keessanis haa ta'u daawwattoonni gama miidiyaa keenyatti isin hordofaa jiran maal eegan? Deeggartoonni yaa'u akkuma beekamu taphataan taphattoonni garee tokko injifachuuf kan isaan meedaa galanii dirree seenanii meedaa galle kanatti immoo nutis injifachuuf kan dirree seennu kan nurraa eegan deeggartoonni keenyas ta'e deeggartoonni garee kan bira nuti waa milkeessine waan dirree galleef immoo milkeessine akka dhumaaf geenyu abdiin qaba nutis kanuma qabannee kan nuti dirree seennu jechuudha. Guddaa galatoomi afgaaffii koo xumureetiin jira xumura irratti ergaaf yaada qabdu yoo jiraate itti dabaltee afgaaffii kee waliin yaadaaf qabna. Ergaaf yaada ni qabu dhuma irratti baratuun hundumtiyyuu tokko baratuun hundi keenyi dirree kana kan dhufnu immoo bashannanaa fi dhuma irratti laayifii dabarsuu fi amma akkuma beektan isin garee IoT fi sooshaali kan jedhamutti adda beekan jiru garuu abalummoo hundi keenya tokko taanee gammachiis tokko hirmaachuu danda'uti kan nuti qabnu kanumaan wajjinaa taanu jedha galatoomi. Ayyee nutis akka Golden Media Service fi Okote Studio waliin ta'uudhaan carraa gaarii isiniif hawwina. Galatoomaa. Ayyee. 2016 Tole guddaa galatoomii maqaa kee fi gahee koree geeba GC bara 2016 qopheesse keessatti gaheen ati qabdu daawwattoota keenyatti. Ayyee maqaan koo Garoo Abbabaa jedhama. Gamtaa barattootatti damee ispoortii fi bashannanaa irraan hojjedha. Tole guddaa galatoomii Garoo tapha GC Cup yookiin geeba GC bara 2016 abbummaadhaan qindeessuun kan hoogganaa asiin ga'e siitiin har'a moo'ituu tapha xumuraatti kan taphachuutti argaman. Mee bu'aa bahiin ture akkami? Bu'aa bahiin ture akkuma argaa turtan baay'ee ulfaataadha. Isinis garuu chaalenjii waan bareedaa kan cimaa si taasisa chaalenjii waan ta'e gaariidha. Yeroo baay'ee gaafa itti gaafatamummaadhaan waa gaggeessitu komiin garaagaraa ka'uu danda'a. Murtiin ati isin murteessitan immoo akka koreetti qaama hunda gammachiisuu baachuu danda'a. Abshaalummaa akkamiitiin bira dabarbatta waan akkasii? Akkuma jettee murtiin murtaa'u nama hunda gammachiisuu dhiisuu danda'a. Waan akkanaa yeroo hojjettu obsa qabaachuu qabda. Obsi waan guddaadha as biratti. Waan sana ta'eef namni hundi sin hubatu waan ta'eef amma danda'ametti hubachiistee san booda waan jiru immoo obsaan dabarta jechuudha. Guddaa galatoom asuma wal qabatee murtii tokko kan akka koreetti murteessitan garee taphattoota yookiin garee fayyaa taphoota hedduu injifatanii turu. Odeeffannoo kana hordoftoonni
Isteediyeemii Yuunivarsiitii Dirreedawaatti argamuun tapha kana hordofaa turan fayyaan yeroo hunda akka injifatutti kan beekanii yaa ta'uti malee murtii koreetiniin badii isaan raawwatan bal'inaan hin beeknuti murtii koreetiniin akka taphni injifannoo isaanii sun jala haqamu taasifameera. Mee maaltu ture achirratti daawwattoonni keenyallee akka deebii argataniif? Sirriidha. Gareen fayyaa tapha bareedaa kan nutti agarsiisaa turanillee kun hundi keenya hin beekna. Haa ta'u malee tapha kubbaa miilaa keessatti seeronni tokko jiru. Taphattoota isaanii keessaa taphataan koreen hin beeknee fi qaamni dorgommii kana qopheessu hin beekne hirmaatee ture. San waan ta'eef akka seera kubbaa miilaatti immoo forfee kan kennisiisu waan ta'eef sababa saniin gareen fayyaa kan tapha keessaa ba'e sanadha wanti jiru malee fayyaa akkuma beekamu tapha bareedaa ilaalaa turre tapha sadan illee mo'anii turan isaan. Garoon dipaartimentii maal qo'atte? Ani elektirikaale. Har'a mootuu tapha xumuraatiif kan ga'e elektirikaal kompiitara injaaringii fi paadaamidha. So ati akka hoogganaan yeroo baay'ee niwutiraalidha kan ta'u qabu garuu keessatti immoo kan deeggartu jiraachuu danda'a. Deeggaraa garee kamiiti? Akkuma jettee niwutiraalii ta'uu qaba hoogganaani. Haa ta'u malee dipaartimentiin immoo waan jirudha. Waan waggaa 5 nu faana deeme waan ta'eef keessatti waan deeggartu wayii qabdu. Gareen taphatee haa injifatu garuu elektirikaaliin akka dipaartimentiitti osoo injifatees guddaa galatoomne. Mee amma hanga ammaa taphoota adeemsifame keessaa tapha baay'eedha kan adeemsifame isteediyeemii Yuunivarsiitii Dirreedawaatti nuti argamuun hordofaatiin kan turre taphattoonni ogummaa isaaniitiin dandeettii isaaniitiin ajabsiisan kan baay'ee dinqisiifatte yoo jiraatan osoo daawwattoota keenyaaf nu fayyada. Sirriidha. Tapha baay'ee bareedaa kan nutti agarsiisaa turan taphattooti baay'ee jiru. Amma fakkeenyaaf loojistikii irraa taphataan Daagim Dagguu jedhamu taphataa cimaa ture. Isaan sararri fuulduraa isaaniillee cimaadha. As keessaa immoo amma taphattoota taphachaa jiran keessaa taphataan Faadim Dabaankiingii lakkoofsa 8 kan uffatu Dool taphataa cimaadha. Asirraa elektirikaal irree jiru taphattoonni ciccimoo kan akka difeensirra kan taphatan Peeppee fa'a. Isaan kun ammaatti warreen kaan illee jiru garuu warri meejarii jedhaman amma tapha bareedaa nutti agarsiisaa jiran isaan kana warri kaan illee jiru. Sadan kana garuu baay'ee beestu. Guddaa galatoomne. Armaan dura afgaaffii namootaan kana dura tapha yeroo darbee irratti godhe irratti namoonni baay'een yaada naa kennanii gareen osoo kufuu baate jettanii yaaddan garee kam jennaan loojistiksii fi saayikooloojiidhaan jedhan. Maaltu ture mi'aachi keessa tapha cimaa dandeettii addaati kan argamaa ture dirree keessatti haa ta'u milkoofni isaanii ati akka tapha kana gaggeessaa turteetti maaliin rakkoo isaanii jettee yaadda tapha xumuraaf ga'uu dhabuu isaaniitiif? Sirriidha. Loojistikii fi saayikooloojiin tapha bareedaa nutti agarsiisaa turanii garee ciccimoo illee injifatanii kan as ga'anii yaa ta'u malee kufanii turu. Loojistikiin sababni kufeessaa waan xiqqoo waliigaltee waan hin jirre fakkaata. Kabiraa saayikooloojiin illee gaafsa maal taphataan gidduu isaanii tokko miidhamee ture na fakkaata. Taphataa cimaadha inni illee loojistikiin miidfiildarii isaanii baay'ee cimaadhaan warri saayikooloojii jechuudha. Gidduu isaanii taphattoonni gidduu isaanii baay'ee ciccimoodha. Sanaaf tapha bareedaa nutti agarsiisaa turanii haa ta'u malee milkoofne. Guddaa galatoomi garuu mee haalli nageenyaa maal fakkaata? Taphoota xiqqaati taphni kun ji'a tokko oliif kan itti fufe haalli nageenyaa disipiliiniin barattootaa fi deeggartoota kilaboota gidduutti argamu yookiin isaan biratti argamu akkamiin ibsitame? Aga ammaatti waan amma ulfaataa jedhu nagarre garuu galata isaa ta'u garuu darbee rakkooleen tokko ni mul'atu. Rakkoolee san immoo waliigalteedhaan kan furu ta'a. Kan adabamus adabame teenyee akka gareettis akka komiteettis akka qaama dorgommii kana qopheessittis mari'annee waan waliigalteedhaan furre jira. Waan guddaa waan amaan nu mudate aga onaan jiru gaariidha amma onaa wanti jiru. Guddaa galatoomi garuu itti gaafatamummaadhaan akka koree bara kana GC kaappii qopheessetti qaamonni biroo kan isin deeggaraa turan yoo jiraatan. Qaamoleen garaagaraa dorgommiin kun akka milkaa'uuf gargaarsa nu gochaa turaniiru. Gamtaa barattootarraa kaasee aga barattootaatti illee barattoota keessaas koomitee ta'uun kan filataman nu gargaaraa turan dorgommiin kun akka milkaa'uuf. Sana malee illee qaama biraarraa qaama gibbiirraa waan tokko waan akka bishaanii sappoortii nu gochaa turanii sansani wanti jiru akkasidha. Afgaaffii koo xumureetiin jira dhumarratti garuu wanti hafe jedhutti yoo jiraate dhaamsi qabdullee yoo jiraate xumurarratti ergaa ati dabarfattu GC kaappii bara 2016 ilaalchisee carraa siif kenna.
GC Kaappii bara kana irratti yaadni inni qabu GC Kaappii bareedaa daawwachaa turre wanti kun barattoota eebbifamtootaaf miimoorii guddaadha jedhee yaada. Miimoorii cimaa ta'a warreen darbinillee warreen amma darbanii as ga'aniifillee waan ta'e miimoorii wayii qaba. Isarra darbee immoo dorgommii waan ta'eef warri as ga'aniin carraa gaarii jechuun barbaada. Gaggeessitoonni yookiin leenjistoonni kilaba gara lameenii yaada kaafannetti gaa tapha kanarratti nageenyaan akka taphatamu abdii guddaadhaan ijoollee keenya godhu. Maqaan koo Galataa Waaqdessin jedhama. Koree GC Kaappii bara 2016. Guddaa galatoomii Galataa. GC Kaappiin Yuunivarsiitii Direedawaatti adeemsifamaa ture kan bara 2016 golobameetiin jira. Bifa bareedaadhaan kan daawwattoonnis hordoftoonnis danuun istiidiyoomii Yuunivarsiitii Direedawaatti argamuun kan tapha kana hordofaa turani. Mee akkam ture haalli adeemsa isaa akkamiin ibsita? Kun egaa tapha kubbaa miilaadha. Taphii kubbaa miilaa addunyaa kana irratti namoota miira wantoota gammachiisan keessaa isa tokkodha. Tapha baay'ee bareedaa fi miira kan qabu ture. Garuu bakka tokko tokkotti immoo hanqinni tokko tokkoon argama. Garuu moor waggaa dhufu isa utuu sirraa jedhee yaada koo haasa'uun barbaada. Baay'ee gaarii fi baay'ee bareedaa ture. Dorgommii baay'ee bareedaa ture. Gammachuun tureera, bo'uunis tureera. Miira waan ta'eef kubbaan miilaa kun miira garagaraati kan keessummeessan deeggartoonnis taphattoonnis yoo injifataman miira garagaraati kan keessummeessani. Guddaa galatoomii Galo. Yeroo tokko tokko darbee maaltu mul'ata dirree keessatti tarii dogongora abbaa murtiinis ta'uu danda'a. Hubannaa immoo taphattootaaf deeggartoota irraas ta'uu danda'a. Darbee miira keessa galuudhaan walitti bu'iinsi hangas maras mul'atee too dhiibbaa geesses jiraachuu baatu walitti bu'iinsi uumamaatiin ture. Akkamitti furaa turtan rakkoowwan akkasiisan? Tokkoffaa inni guddaan koree fi federeeshinii kan jedhamu jira. Federeeshiniin kan mooraan ofiisaa koree ispoortii kaawwatedha. Kun immoo namoota taphatan yookiin immoo GC keessaa warra filatamanii koreen keenyarra rakkoonni akkasii gaafa jiranii koree fi federeeshinii taasee rakkoo kana furaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun kuwaasii wal dorgommii kubbaa miilaadha. Kompitiishinii of keessaa yookiin wal dorgommii of keessaa qaba. Miira of keessaa qaba. Miirri sun akka jirutti ta'e osoo jiru garuu miira sana dandamachuu akka ijoolleen qaban akka isaan tasgabba'an amoorota badaa akka agarsiisan maaliif tapha deeggaraa osoo hin ta'in tapha mataa isaanii meedaa keessa galan ergaa isaanii amma fakkeenyaaf asii deeggaraan iyyeef miira keessa galuu osoo hin ta'in taphi hamma sarara adii ishee sarara dhumaa amma ishee sanatti gadi ta'ee fi gaafa sararaa sana ala ba'anii taphi sun hin dhaabbata jechuudha. Miira sanas koree duukaa ilaalaa turre. Takka kaardiin diimaa laatamaa kaardii diimaa sana kaasuuf ta'e yookiin cimsuuf ta'e adabbii birriis ta'e adabbii tapha dabarsuus ta'e wanta akkasii muudamaa ture. Waanuma jirudha garuu moor waggaa dhufus akkasii tuqqannes mootuu irrees negaarii fakkaata. Guddaa galatoomii jala. Mee ati tapha kanaan dura Direedawaa Yuunivarsiitiitti GC Kaappii haa ta'u aflaafii adeemsifamaa ture hordofaatiin turte baranatti gaafatamummaadhaan yaada labbuu malee maaltu adda godha jettee adda GC Kaappii bara kanaa? GC Kaappii bara kana baay'ee bareedaa ture. Garuu an akka yaada kootti inni kanaan dura moor baay'ee bareedee yaada. Maaliif kanaan dura keessa miirri badaa amma kanatti hin turre. Kompitiishinii sirrii ture. Walitti qoosuun jira malee meedaa ala wanti bakka biraa deemee dubbii wanta kan biraa ta'u hin turre. Namaa garuu amma kanattis baay'eetu osoo hin ta'in xinnoo kanaan duraarra xinnoo miirri isaa gatii dabalee fi wanta sana utuu hir'isne jedhudha. Malee inni baranas baay'ee bareedaa inni baranaa meedaaliyaa qaba meedaaliyaa itti dabalee ture waancaa qaba waancaan sunis deebi'ee qarshii qaba gatii ta'ee fi inni baranaa xinnoo awwaardiidhaan yookiin immoo badhaasaan fincaadha ture. Guddaa galatoomii. Mee tiimoota hanga ammaa kilaboota taphachaa turan keessaa naamusa olaanaa kan agarsiisan gahumsaan akkuma ciccimoon jiran naamusaan disipliinii dirree keessatti agarsiisan haa ta'u deeggartoota gama deeggartoota sanitti disipliinii isaan qaban naamusa isaan qabanii garee kami kan ati jaalatte naamusa gaarii agarsiisanii dirree keessatti kan jettu? Gareen baay'ee jiru disipliinii kan qabanii
Takka takkaa namni tokko gaafa jeequ garee majjeeqa jedhama. Garuu gareen gaarii ta'e namni keessa jeequs jiraachuu danda'a. Garuu gareen elektirikaalii geeba fuudhes malli isaanii xinnoo gaarii natti fakkaata. Saayikooloojiinis gaarii natti fakkaatu jiru gaa baay'ee jira. Guddaa galatuun gareewwan hanga ammaa taphatan keessaa ammoo garee baay'eedha kan taphatanii garee 20 wayii akka odeeffadhetti kan tapha jisikaappii kan adeemsaa turanii 26 isaan keessaa taphattoonni ati dinqisiifatte sadii osoo eerisiin jedhanii ogummaa isaaniitiin dandeettii isaaniitiin dirree keessatti ogummaa addaa dandeettii addaa agarsiisanii jiru jettee namoonni ati eeruu dandeessu sadii osoo siin jedhanii eenyu fa'aa nuuf eeru? Taphataa loojistikii lakkoofsa 19 Daagin jedhamu. Taphataa lammaffaa immoo saayikooloojii lakkoofsa 17 naannoo dhalataa Gaambeellaa fi baankingii lakkoofsa 8 naannoo dhalataa Gaambeellaa. Isaaniin baay'ee amalli isaanis taphni isaanis baay'ee namatti tola baay'ee jaallatamu. Garuu taphataa goolii eegaa makaanikaalii Abbisaa jedhamus baay'ee gobaziidha. Yaa ta'u guddaa galatoom ati immoo dirree keessatti taphataas kan turte akkan argetti taphataa garee Kotomiiti natti fakkaata yoon dongoruu baadhe waan baay'eedha kan taajjabdu mee gareen geeba fudhate kun kompiitara injiniringii gaafii godheefin ture leenjisaa isaaniitiifis irra caala ittisuu irratti kan xiyyeeffachaa turan goolii galchanii qabxii lakkoofsanii injifachuu caala ittisanii peenaalitii barbaadaadha keessaayyuu taphoota gara xumuraa adeemsifaman irratti kan xiyyeeffannoon isaanii taaktikiin isaan fayyadaman kana akkamitti argite ati? Akka taphataa tokkoottis akka moo'itu koree dhimma kana qindeessaa jiruttis. Gara jalqabaa gaa elektirikaaliin goolii baay'eedhaan kan inni mo'ame gara naannoo goolii 5 eegalee ture kan inni mo'ame. Garuu garee yaadannudha kan waancaaf jee isa booddeedha dogoggora jalqabaarraa arganii ittisuurraa dhufanii goolii tokko galchanii ittisuurraa dhufanii taphoota 2-3 peenaaliitiidhaan kan dhume peenaaliitii sana immoo barreeffama jijjiiruudhaan teeknika mataa isaanii fayyadamuun kan isaanii sadarkaa kana ga'anii inni guddaan garuu ittisuus haa ta'u injifachuudha. Geeba kan barbaadamu. Guddaa galatamu. Ati deeggaraa garee kamii turte waancaadhaaf ni qaqqabu geeba ni fudhatu jettee elektirikaalii fi baankiingiidha. Faadaaminis baay'ee garee cimaadha. Wal morkii gaariidha kan dirree irratti mul'achaatiin ture. Deeggaraa kamii turte tilmaama eenyuuf keessa jalqabarra? Actually gaani barataa IoTdha. IoTf soshaalii ture. Kan taphii taphatame. Garuu baankiingiin baay'ee tapha danda'u. Akkasuma elektirikaaliis hin danda'a. Garuu keessi koo gaa iskuulii gatiin dhagahuu fi kanaaf elektirikaaliin deeggaraa ture. Milkaa'eera gaa. Milkoofteerta ibaa gammadde. Meedaaliyaan isin qopheessitan sunoomee gareen lachuu badhaafamanitti jiru. Baankiingii fi faadaamiinis akkasumas immoo elektirikaaliin kompiitara injiniringiinis meedaaliyaa taphattoonni isaanii badhaafamaniiru. Garaagarummaan meedaaliyaa san gidduu jiru. Meedaaliyaan sunis maal akka ta'e maal akka ibsu daawwattoota keenyaaf nuuf himte. Actually kanaan dura badhaasii geeba hin turre qarshii ture. Amma garuu geeba sana naannee fi qarshiis naanneera. Qarshii naannoo 10,000 kan lammaffaa beekamu qarshii naannoo 5,000dha. Meedaaliyaan garuu lamaan isaanii wal fakkaataadha. Garee lamaan jechuudha. Maaliif gaafa gara biyyaatti garan yookiin gara mana isaaniitti deebi'anii meedaaliyaa kanaan kan isaan mooraa kana yaadatan. Meedaaliyaa kanaan kan isaanii biyya kana yaadatan. Meedaaliyaa kanaan kan isaan mana barumsaa kana yaadatan. Olii isaanii kan isaan yaadatan jechuudha. Akka yaadannootti inni kan meedaaliyaa sana qopheessanii malee kanaan dura wanta akkasii hin turre naannoo 5,000dha kan waancaa yookiin immoo geeba fudhate yookaan badhaafamu. Kanaan dura akkasii hin turre nuti xinnoo adda godhe barana. Kanuma tuffee moora baay'achaa deemee. So garaagarummaan hin jiru jechuudha meedaaliyaa irratti geeba yaa ta'u malee meedaaliyaa irratti gareen lachuyyuu gosti meedaaliyaa isaan fudhatanii wal fakkaataadha. Gaafii dhumaa tokko osoo si dabale natti tola. Ati baranaa eebbifamuutti kan deemtu turtii waggaa 5 booda yuunivarsiitii Dirree Dawaa irraa eebbifamuutti kan deemtu. Barattoonni baay'een immoo akkuma argite deeggartoonni dirree keessatti mul'atan sun hundi taphattoonni ati gaggeessaa turte sun baay'een isaaniillee mooraa kana keessatti hafuu danda'u. Mee ergaa akkamii dhaamta turtii yuunivarsiitii kee keessatti akkasuma immoo barataa yuunivarsiitii Dirree Dawaatiifis yuunivarsiitii birootiif fakkeenya akkaataa ta'uu danda'u maal dhaamtaati turtii yuunivarsiitii keessatti barattoonni amala akkamii agarsiisuu qabu dandeettii ogummaa akkamii gonfachuu qabu itti yaadda? Yeroo baay'ee egaa mooraan yuunivarsiitii jeequmsaan beekamu hunda caala
wanti kun waama dhugaa bakkee jirudha. Waan sanarraa yaada isaanii kaasanii barumsaaf dhufanii barumsa bukkeetti bashannanii jira. Bashannana sanaaf barumsa sana qofaa utuu yaadanii gaariidha. Hundi keenya maatii hiyyeessaa yookiin maatii harka qalleessa keessaa dhufne hundi keenya jechuudha lafa dhufne gatii wal beeknuufi. Kanaaf wanta sana yookiin immoo kaayyootti maatiin keenya nu ergan sana yaada. Wanta kan biraarraa wal jibba kan biraa keessaa wal qooduu kan biraa keessaa gandummaadhaan naannoodhaan wal qooduu yookiin immoo sanyummaadhaan wal qooduu barumsaa fi kaayyootti dhufne qofaa utuu raawwanne gaarii fakkaata. Rabbis uumaan keenyas kana jaallata. Kan hunda barsiisuu barbaada. Guddaa galatoomii galoo ani gaaffiiwwan qopheeffadhe xumureetiin jira. Tarii dhumarratti wanti nuti dabaluu qaba jettee yaaddu wanti itti dabaltu yoo jiraate haala walii gararratti wanti jettu yoo jiraate ergaan ati dhaammachuu barbaaddu yoo jiraate carraa siif kenneen turtii waliin goone goloo. Ayyee ani illee actually wanta baay'ee haasa'uun barbaadu. Garuu wanti kun beekamaadha wal dorgommii kubbaa miilaadha. Miira qaba, kompitiishinii of keessaa qaba. Garuu wanta kana meedaama keessatti tuufisu. Fakkeenyaaf anaman boru tun bakkeetti kufee tamaarii yookiin immoo barataa isaas keessatti na beekuudhaaf kan boru karaaraan akkaasu yoon beelee kan na jechuudha. Yeroo kadhee rakkina koo doormii kan duukaa rafee ka'ee walamantiidhaan kan duukaa jiraadhu isa gati ta'ee fi kuwaasiin wanta akkuma beekamu har'a dhumeera. Wanta darbeetti fufnee garuu nu wajjin darbineetti fufee jiraachuu dandeenya. Aarii sana miira sana xinnoo daangeessine isa jedhudha. Kanuma ergaan.